Oromoon bilisoomeera kaleessaa qabsoofnee dhiiga keenyaan injifanneerra. Muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad. Ameen. Maal yaaduudha? Maal yaadaadha? Nama hojii xibbagaa hojjetu beektaa? Hojii xibbagaa nama hojjetu beektaa? Eegumsarra. Eegumsarra nama hojjetu jedhe. Hineenanyaa. Hineenanyaa. Kana argitee beektaa? Si argee beeku si argee. Haruma na argitee? Hojii eegumsaa hojjechuu kee maali nan beekan? Beektu moonni weetu jiru. Dhugaa moo? Dhuguma. Asii kee jennaan immoo tajaajiluun barbaada jettamanii? Nagaan bu'uura waan hundaati. Namni keessoon isaa nagaa ta'e, namni ollaan isaa nagaa ta'e, namni biyyi isaa nagaa ta'e akka har'aa kanatti miira jaalalaaf obbolummaan hafuura nagaatiin wal argee gammadee waliin nyaatee gargar ba'uu danda'a. Yaa sabaa cuumboo qofaan nyaatanii cuumboon maatiin wal waan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad irra gara Wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee imaluun dubbii taasisaniin Oromoon bilisoomeera kaleessa qabsoofnee dhiiga keenyaan injifanneerra. Uummanni mo'ate immoo tokkummaadhaan injifannoo isaatti kuffata malee of duuba deebi'ee akka haaraatti hin qabsaa'uu jiran. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmad itti aanaa muummee ministeera obbo Tamasgeen Xurunaa, pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, Afyaa'ii Paarlaamaa Itoophiyaa obbo Taaggasaa Caafoo kanneen gara magaalaa Naqamteetti imalan keessaati. Jiraattonni magaalaa Naqamtee simannaa taasisuufiin Staadeemii Wallaggaa deeggarsa muummee ministeera Abiyyiif qaban ibsanii jiru. Hidhattoonni waboo ABO kan mootummaan ABO shanee jedhuun irraa jireessaan godinaalee Wallaggaa keessa socho'aa jiru. Waggaa tokko keessa yeroo lama ta'uuf gara magaalaa Naqamteetti kan imalan. Muummeen ministeera Abiyyi sababa rakkoo nageenyaan godinaalee Wallaggaa gama misoomaan duubatti hafuus eeranii jiru. Nageenyi jiraannaan Wallagga misoomsuuf kaayyoo guddaa akka qaban kan himan muummeen ministeera Abiyyi akka biyyaatti dinagdee Afrikaa bahaa keessatti sadarkaa tokkoffaa qabatee ijaaraa jirra jedhan. Biyya kana keessa nageenyi hin jiru, tokkummaa gaariinis hin jiru. Garuu dinagdee akka Afrikaatti fakkeenya ta'e ijaaraa jirra. Badhaadhinni Itoophiyaa ni dhugoomaa, Itoophiyaa sodaatamtuu ni ijaarraa jedhan. Itti dabaluun Naqamtee irraa labsiin ani labsuu barbaadu uummanni Itoophiyaa kan hubachuu qabu tokkummaan Oromoo hin eegamu yoo ta'e tokkummaan Itoophiyaa eegamuu hin danda'u. Oromoon nagaa hin qabu yoo ta'e Itoophiyaan nagaa hin qabdu. Oromoon hangafa of jijjiiree biyya jijjiira. Matee waliin nyaata. Maaddii tokkorraa wal gurshaa nyaata. Waliin nyaachuuf waliin itti fufuu akka dandeenyuuf nagaan nu barbaachisaa. Nagaan Waaqayyoo, nagaan ni dhugaa, nagaan ni dhaabbanne. Nagaan abbootiin keenya nu barsiisan sun hunda keenyaaf haa ta'u. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti waggoota 5 darban mudateen lubbuun namoota nagaa hedduu darbee jira. Kanatti xumura gochuuf yeroo lama Taanzaaniyaatti mootummaa Itoophiyaa fi ABO waboo marii nagaa gaggeessaniin osoo hin milkaa'in hafee jira. Muummeen ministeera Abiyyi irra Wallaggaa irraa nagaa dhumaatii hin qabne nagaa uummataaf waaqaan ta'ee Itoophiyaaf ibsuun barbaadaa jiran. Waggoota shanan kanaa Wallaggaa bakkatti namoonni ajjeefaman rakkoo nageenyaa guddaa jiru jedhamuun ibsamaa turte. Simannaa kana irratti Wallagga lafa nagaa irraa ergaan jedhu darbaa turee jira. Muummeen ministeera Abiyyi uummanni Wallaggaa gama misoomaan miidhameera. Kunis sababa rakkoo nageenyaati. Wallagga jiru barbaanna, mul'ata qabna. Yaadni keenya kun karaatti akka hin hafnee uummanni carraa nuuf haa kennu. Uummanni keenya nu haa tumsu jechuun gaafatan. Maqaa Wallaggaa balleessuuf yaalamuu kana haaromsinee maqaa haaraan beeksisuuf hojjenna. Ijoollee keenya gorfannuu gaabbii keessa galuu keenya dura wal hubachuu qabna. Misooma uummanni bakka biraa dhufee daawwachuu danda'u akka hojjennu uummanni nu tumsuu qabaa jedhan. Dhumarratti muummeen ministeera Abiyyi biyyattiin deebi'ee saban beekuttan deebi'e. Dhumarratti muummeen ministeera Abiyyi biyyattiin deebi'e saban beekuttan deebi'e.
miiraa fi hafuuraan kaleessa beekutti hin deebi'e. Kana booda guyyaa tokko Naqamtee keessaa miillaan deemnee misooma ilaaluu barbaannaa jedhan. Godinaalee Wallaggaa keessa rakkoo nageenyaa jiru irraa kan ka'e namootni kumaatamni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii ture. Keessumaa haleellaa finxaaleeyyii Amaaraa. Ergaan qoonni lammaffaa tokkummaadha. Oromoon jaarraa tokko oliif maaliif garboome? Oromoon guddaa, Oromoon bal'aa akka Afrikaatti lakkoofsaan saba Oromoo kan ga'u bakka hin jirretti gadheen maaliif jaarraa tokko ol nu bittee nu ajjeeftee abbaa biyyummaa keenya gante yoo jettan tokkummaa waan dhabneef. Tokkummaan kun akkamitti dhibe? Ka'umsa Oromoo sirna gadaa ijaarratee hojii qooddatee waliin adeemaa ture sun tokkummaa qaba. Gaafa dachiin ballachaa deemu, gaafa qabeenyi ballachaa deemu, hunduu bakka bakkatti ganda deemetti mootii ta'uu gaafa barbaadu tokkummaan mariin inni jalqabaa sun qallachaa booddees wal ganaa gaafa deemu diinaaf saaxilame. Boodanoo ijoolleen keenya qabsoo haaraa yoo jalqaban Baarotumsaan, Haayilee Fidaan, Sannaa Likkeen osoo tokko ta'anii jiraatan tokko tokkoon diinaan hin nyaataman turan. Tokko ta'uu osoo danda'anii ilaafeen mari'atanii mul'ata isaanii tolfatanii ummata isaanii qabatanii hundaa ol immoo waaqa isaanii ganuu osoo hin taane sodaatanii osoo waliin dhaabbannee jiran waggaa 50 qabsoon Oromoo kun duubatti deebi'aa hin turu ture sila. Tokkummaan nu barbaachisa gaafa jennu humna guddaa waan taaneef waraanuufis misoomsuufis of tiksuufis yaada garaagaraa burqisiisuufis tokkummaan nu barbaachisa. Tokkummaa jechuun waan hundaan afaan tokko dubbachuu jechuu miti. Oromoon Godinaalee Wallaggaa keessaa rakkoo nageenyaa irra jiru kan ka'e namoonni kumaatamni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii ture. Keessumaa haleellaa finxaaleeyyii Amaaraa aanolee godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti taasisaniin hedduun lubbuu dhabanii kaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Mootummaan yeroo adda addaa tarkaanfii fudhachuun godinaalee Wallaggaa afran keessatti nageenya buusuuf hojjechaa akka ture himan. Rakkoon nageenya Wallaggaa keessatti hammaatee ture gara godinaalee Oromiyaa kanaatti kaanittis babal'ateera. Hidhattoonni ABO fi humna nageenyaa mootummaa walolaa jiru. Walolaas turanii jiru. Rakkoo kana furuuf Taanzaaniyaatti marii nagaa yeroo 2 geggeeffame garuu osoo hin milkaa'in hafe. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed irra obbolaan wal ajjeesuu hin qaban gaaffii ofiin of bulchuuf afaan koon gargaaramuu jedhu deebi'eera. Aarsaa qaaliitti kaffallee didee abbaan biyyummaa isaa dhugoomsee jira jedhan. Gaaffiin irra jiru misoomuu qabna. Aattummaan babal'achuu hin qabu kan jedhudha. Kanaaf garuu duun nu hin barbaachisu. Muummeen ministeeraa godinichatti nageenya akka bu'uuf uummataaf ergaa dabarsaniin ijoolleen Oromoo waliin ta'uun eelaa fi ilaamee mari'achuu dadhabuun dhaabbachuu qaba jedhan. Nuyi waliin teenyee mari'achuuf ni rakkanna. Garuu diina Oromoo waliin ta'uun mari'achuuf karoora baasuun nu hin rakkisu. Oromummaan akka seessaa bahee jedhan. Muummeen ministeeraa Abiy diinota Oromoo kan jedhan kana eenyu akka ta'an maqaan hin ibsine. Muummeen ministeeraa Abiy waraan dhaabbatee tokkummaan misoomaaf hojjechuu qabnaa jedhan. Garuu waa'ee hidhattoota ABO maqaa dha'uun waan dubbatan hin qaban.